Manni maree ministeerota Itoophiyaa wixinee labsii koomishinii marii biyyaalessaa hundeessuuf qophaa'e irratti mari'ate paarlaamaaf dhiyeesse. Ibsi waajjira ministeera muummee akka jedhutti koomishiniin hundaa'u marii biyyaalessaa hirmaachisaa fi walaba ta'e kan hoogganuu fi qindeessudha. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa irratti wantoota mootummaan waadaa gale keessaa tokko marii biyyaalessaa hirmaachisaa ta'edha kan jedhe ibsichi. Waliigaltee biyyaalessaa fi dhimma biyyaa irratti ejjennoo waloo uumuuf mariin akka godhamu eere. Mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisaa fi kallattii egeree biyyattii akeeku akka godhamu paartileen siyaasaa mormituu irra deddeebiin waamicha godhaa turan. Marii akkanaa gochuuf qaamni walabaa fi fudhatama qabu jiraachuu waan qabuuf koomishinii kana hundeessuun barbaachisee jedhe ibsichi. Mariin biyyaalessaa koomishinii haaraa hundaa'uun godhamuuf adeemu kun eenyu akka hirmaachisu wanti beekameen jiru. Humnoonni TPLF naannoo Amaaraa keessaa magaalota qabatanii turan 2 keessatti namoota nagaa hedduu jumlaan ajjeesaniiru jedhe dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch. Hamza Hussein dabaleesnitti hima. Human Rights Watch gabaasa baaseen ajjechaan kun kan raawwate magaalota kaaba Gondar aanaa Addaabat ganda xiqqaa Ciinaa jedhamtuu fi magaalaa Qobboo keessatti hagayya 31 haga fulbaana 9 bara 2021 yeroo humnoonni TPLF qabatanii turan keessatti ta'uu ibse. Hagayya 31 humnoonni TPLF ganda Ciinaa jedhamtu galuun humnoota waraanaa mootummaa federaalaa fi milishaa Amaaraa waliin waraana hamaa geggeessuu ka'eeree dhaabbati kun humnoonni TPLF hanga gandicha fulbaana 4 gadhiisanii bahanitti bakkeewwan adda addaa 15tti namoota nagaa 26 ajjeesuu jiraattota irraa iyyaafadheera jedhe. Jiraattonni ganda Ciinaa daraasuu kanneessaa guyyaa sana irra ga'e akkanaan BBCtti himaniiru. አዎ እንግዲህ እዚህ ተከስተው ያው እነሱ እዚህ አካባቢ ላይ ከቦዛ ተነስተው መጥተው ጭና ገቡ ufaniin weeraranii iddoo qonnaan bultoonni jiran irratti dhukaasa banan nama hedduu jumlaan fixan. Qonnaan bultoota keessaa jaarsolii, dubartoota, daa'imman hunda fixan. Daa'imman rasaasaan rukutamanii lafa gangalatan fa'aa argaa turre. Hammeenyi ture haga kana. ያገኘነው ህፃናት አዛውንት አለ እናቶች አሉ እና ያለው ችግርና ያለው ጭካኔ እስከዚህ ድረስ ነው. Akkasumas magaalaa Qobboo keessatti fulbaana 9 bakkeewwan 4tti TPLF namoota nagaa 23 ajjeesuu isaanii hime Human Rights Watch. Ajjechaan kunis haleellaa qonnaan bultootaan guyyaa sana dursuun humnoota TPLF irra gahee ture haaloo bahachuuf akka ta'e namoota ijaan argan irraa odeeffadhe jedhe. Jiraataan magaalaa Qobboo BBC'n dubbise guyyaa sana reeffa hedduu akka awwaalan hima. እንግዲህ የኔ ያህል ሰው ለደህም አልችልም ሰው ከኔ ቀበርነው አንድ ጉልበር 3 ሰው 4 ሰው ነው የቀበርነው ነበር ባርብ nama haga kanaatu dhume jedhee lakkoobsaan himuu hin danda'u. Reeffa hedduu awwaalle guyyuu reeffa 3-4 awwaalaa turre. Manneen amantaa Qobboo jiran hunda keessatti reeffa namoota hedduu awwaalaa turre. Bataskana tokkotti iyyuu hanga reeffa 50 ta'u awwaalleerra. መውጣትም አንችልም ነበር. Dhaabbata Human Rights Watch'tti Daayirektarri yeroo balaa fi walitti bu'iinsaa Lamaafaakii humnootni TPLF namoota to'annoo isaanii jala jiran ajjeesaniiru. Lubbuu dhala namaa fi seera waraanaas homaatti lakkoofne jedhan. Ajjechaan kunii fi haleellaan waraanichaan qaama hundaanuu dhaqqabe Itoophiyaa naannoo Tigraay fi Amaaraa keessatti yakka waraanaa raawwatamu qorachuun akka barbaachisu agarsiisas jedhan. TPLF amma dura ajjechaa jedhame kana raawwachuu waakkate qorannoon walabaa akka godhamuuf waamicha dhiyeessee ture. Ji'a fulbaanaa Onkoloolessaa keessaa Human Rights Watch fageenyarra taa'uun namoota 36 yeroo ajjechaan kun raawwate ijaan argineerra jedhanii fi maatii miidhamtootaa dubbisee ragaa argadhe jedhe. Ciinaa fi Qobboo keessatti namoonni nagaan 49 ajjeefamuu iyyafachuun maqaa namoota ajjeefaman 44 namoota gaafadheerraa argadheera jedhe. Dhaabbanni kun humnoonni TPLF ofumaan namoota nagaa ajjeesuu qofa osoo hin taane mooraa jiraattotaa keessa dahoo godhachuun humnoota mootummaa federaalaatti dhukaasaa akka turan jiraattota irraa dhagahuu himeera. Kun ammoo uummata dahoo godhachuutti akka ilaalamu ibseera. Muddee 4 Human Rights Watch waa'ee ajjechaa kanaaf deebii akka kennaniif qondaaltota TPLF gaafatus deebii akka hin kennine hime. Manni maree mirga namoomaa UN waraana Tigraay keessatti yakkoota namoomaa fi waraanaa raawwachuu malan adda baasuuf qorannoo idil addunyaa ta'e geggeessuu akka qabu Human Rights Watch dhaameera. Manni maree nageenyaa UN Itoophiyaa ajandaa isaa keessatti qabachuun qaamolee keessatti hirmaachuun sarbama mirga namoomaa raawwatan irratti tarkaanfii qabatamaa fudhachuun sarbamni dabalataa akka hin raawwanne gochuu qaba jedheera jaarmiyaan kun.
hundeessaa fi qopheessaan sagantaa miidiyaa hawaasaa Taraaraa Neetwork gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa mana jireenyaa isaatii poolisiin qabamu waahillansaa fi maatiinsaa BBC'tti himan. Gaazexeessaan duraanii Addis Nagarii fi jireenya baqaa booda biyyatti deebi'ee waltajjii miidiyaa hawaasaa Taraaraa Neetwork jedhamu hundeessee sagantaalee adda addaa qopheessu. Gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa qaamolee nageenyaa mootummaan to'annoo jala oolu haati warraasaa Salaam Balaay BBC'tti himteetti. Taamiraat jimaata gara waareetti mana jireenyaa isaatii sababni qabamee fi osoo hin ibsamin gaaffiif akka barbaadamu qofa himamee qaamolee nageenyaan magaalaa Finfinnee mana hidhaa soostanyaa poolis xaabiyaa geeffamu waahillan isaa mirkaneessaniiru. Aadde Salaam qaamoleen nageenyaa gara mana isaanii dhaqan namoota uffata siviilii uffatanii fi miseensota poolisii federaalaa hidhannoo qaban ta'uu fi boodas gara bakka hojii isaa deemuu dubbatteetti. ከዛ ደግሞ መርማሪዎች ምናምን ጨምረው ወደ ቢሮ ተመልሰው መጡ። ከዛ ቢሮ ተመልሰው መጥተው jalqaba manaa fuudhanii deeman booda gara biiroo dhufanii sakatta'an meeshaalee sagalee waraaban flaashii miimoorii hard disk laaptooppii hunda walitti qabanii fudhatan ammas deebi'anii mana dhufan manatti erga deebi'an yeroo lammaffaaf bakka tokko osoo hin hambisiin sakatta'an waan argatan hunda fuudhanii deeman dhumarrattis uffata kennaafii jedhanii fuudhanii deeman. Abukaatoo finnee akka dhiyaanu sababa itti hidhamu nutti himaa jennaan isa qorannoo fi gaafii booda beekna jedhan amma homaa wanti isinitti himnu hin jiru gaafiif isa barbaanna jedhanii deeman namoonni poolisoota magaalaa Finfinnee akka ta'an nutti himan ganama sa'aatii 4 irratti dhufan hidhaan isaa hojii isaa waliin kan wal qabatu ta'uu isaa yeroo isaan bakka hojii isaa deeman barbaada. BBC'n hidhamuu gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa ilaalchisee hoogganaa sabquunnamtii Koomishinii Poolisii Finfinneetti bilbilee ture. Koomaandar Faasikaw Fantaa waa'ee hidhaasaa waan beekan akka hin qabne himanii qulqulleeffannee deebii kenninaa jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya odeessaalee gaggabaabootaan darba lammiilee Itoophiyaa 3 fi kan Eertiraa 102 dabalatee godaantonni 176 Laayibeeriyaa irraa gara Ruwaandaatti dabarfaman godaantonni Liibiyaadhaa biyyoota birootti dabarfamuun kun marsaa 7ffaadha. Koreen Noobeelii Noorweey bara 2021 badhaasa Noobeelii nagaa gaazexeessituu lammii Filippins Maariyaa Riisaa fi gaazexeessaa Raashaa Dimitrii Muraatoviif kenne. Badhaasichi mirga bilisummaan of ibsuuf kabachiisuuf hiree qabaniif kenname. Manni murtii UK hundeessaan Wikileaks Julian Assange US'if dabarfamee akka kennamu murteesse. Kana dura Ameerikaaf dabarfamee yoo kenname qabinsa irraan kan ka'e lubbuu ofii baasuu danda'a jechuun akka hin kennamne murteessee ture. Namni kun marsariitii isaa Wikileaks fayyadamuun bara 2010 fi 2011 ragaalee icciitii mootummaa US gurguddoo miliqsee baasuun mootummaa US'n akkaan barbaadama. Miseensonni poolisii haaraa Keeniyaa haala namuusa poolisii cabseen viidiyoodhaan yeroo ergaa doorsisaa dabarsan mul'atan lammiilee biyyattii biratti dheekkamsa uumeera. Ergasii poolisiin dhimmicha balaaleffachuun qorannoo nan gaggeessaa jedhee odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa biraan gabaan boba'aa addunyaa irratti dabalullee gatiin qinxaaboo boba'aa Itoophiyaatti ji'ootaaf bakkuma jiru ture irratti jijjiirama taasisuun ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo beeksiseera. Waajjirichatti ministeerri deetaan damee daldalaa fi laayisansingii obbo Hassan Muhammad daballiin kun baatii 8 keessatti yeroo jalqabaaf kan taasifame ta'uu ibsuun sirreeffamni kun maaliif akka barbaachise dubbataniiru. የዓለም ነዳጅ ዋጋ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ጨምሯል። አንደኛ ምክንያት ይሄ ነው። መንግስት ደግሞ gatiin boba'aa addunyaa haala olaanaa ta'een dabaleera. Sababiin inni tokko kanadha. Mootummaan uummata deeggaruudhaaf jecha amma yoonaa dabalee gatiin taasifne ture. Haala qabatamaa jiru gamaggamuun harka 100 ol mootummaan boba'aa irratti deeggarsi taasisaa ture. Ta'us gatiin doolaraa olaanaa waan ta'eef biyyoota ollaarraas gatiin boba'aa gadaanaadha. Fakkeenyaaf nuti boba'aa Jibuutii irraa galchina. Gatiin isaa Jibuutiitti liitirri tokko birrii 60 yoo ta'u, Itoophiyaatti garuu birrii 25dha. Kanaaf mootummaa irrattis dhiibbaa waan taasiseef yeroo jalqabaatiif harka 25 fayyadamtoonni akka kaffalanii fi harka 75 mootummaan akka deeggaru taasifameera.
ተጠቃሚው እንዲከፍልና 75% መንግስት እንዲደጉም ተደርጓል ማለት ነው። ኦቦ ሐሰን ገቲን ቦባ ኢትዮጵያ keessa jiru kan biyyoota ollaa keessa jiru waliin yeroo ilaalamu gadi aanaa waan ta'eef oomishaaleen boba'aa daldala kontiroobaandii olaanaatiif saaxiluus eeraniiru. Sirreeffama kana sababa godhachuun mi'oota kaan irratti daballiin maaliif mudata kanammoo attamiin to'achuu yaaddanii jechuun gaafanneerra. አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች የሚፈጥሩት ቀውስ ነው እንጂ እነሱንም ለመቆጣጠር waan daldaltoonni seeraan alaa raawwatanidha. Kana to'achuudhaafis gareen bobbaafamee waajjiraalee dhimmichi isaan ilaallatu galiiwwan gumuruuq poolisii federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa waliin ta'uun daldaltoonni uummata irratti dhiibbaa akka hin taasifneef to'annoon taasifamaa jira. Fakkeenyaaf geejjiba irratti qorannoon taasifamee tajaajila geejjibaa kiiloomeetira 8 irratti daballiin taasifamuu malu saantima 54 qofaadha. Dhimma olola siyaasaaf miidiyaa hawaasaa irratti yoo fayyadaman malee daballiin boba'aa gabaa meeshaalee bu'uuraa irratti dhiibbaa kallattii hin qabu. ነዳጅ ይህን ያህል ተጽዕኖ የለውም እንትን ላይ ሪል ፖለቲሳይዝ ካልተደረገ በስተቀር። Guutummaa Itoophiyaatti namootni miiliyoona 23 ta'an deeggarsa namoomaa akka barbaadan Federeeshiniin Waldaalee Fannoo Diimaa fi Addeessa Diimaa Idila Addunyaa fi Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa ibsa waloo kennaniin beeksisan. Hamza Hussein gabaasa qaba. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggaa tokko lakkoofsise namoota miiliyoonaan jiruu fi jireenya isaanii diigeera jedhe ibsi jaarmiyaaleen kunneen waliin baasan. Waraanicha irratti dabalataan hongee, hanqina nyaataa, weerara dhukkubaa, hojii dhabdummaa fi buqqaatiin uummataa rakkoo jiru hammeesseeraa jedhan barreessaa olaanaan Waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa Geetaachoo Xahaa. Ariitiin tarkaanfiin hin fudhatamu yoo ta'e lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amuu gaaga'uu danda'a jedhan. Rakkoowwan duraan turan irratti waraanni dabalamee rakkoo namoomaa ture hammeesseera jedhan obbo Geetaachoon. Itoophiyaan durumaanuu biyya jijjiirama qilleensaa, weerara hawaannisaa, hanqina roobaa, weerara koronaa vaayirasii fi danqaalee hawaas dinagdee biroon raafamaa turte yoo taatu kanarratti waraanni yoo dabalamu lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii dabaleera. Hanqinni nyaataa sadarkaa yaaddessaarra gaheera. Gargaarsi namoomaa kaanis akkanuma barbaachisa. Nyaata, bishaan, maallaqa, tajaajila fayyaa, dawoo, meeshaalee bu'uuraa mana keessaa, meeshaalee qulqullinaaf deeggarsi xiinsammuu gargaarsa namoonni miiliyoona 23 ta'an kanneen barbaadan keessaati. Federeeshiniin Waldaalee Fannoo Diimaa fi Addeessa Diimaa Idil Addunyaa gargaarsa kennaa jiru guddisuun gargaarsi yeroo atattamaa labseen dabalataan namoota 600 fi 60 bira gahuuf akka jiru hime. Haa ta'u malee fedhii jiruu fi leecalloon dhaabbatichi qabu ka wal madaalu akka hin taane himeera. Dabalataan Firaanki Suwiizii miiliyoona 27 akka barbaadu beekse. UN'tti waajjirri deeggarsa namoomaa qindeessu ibsa baaseen ammallee namoonni hedduun lixa Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessaa buqqa'aa jiraachuu hime. Haga yeroo dhihoo to'annoo finciltootaa jala ka turan magaalota akka Shawaroobiitii fi Laallibalaa keessa namoonni 10,000 lakkaa'aman buqqa'uu himeera dhaabbatichi. Namoonni lixa Tigraay irraa buqqa'anis gara godinaalee ollaa Tigraayitti baqachuu himeera. Dhaabbatichi onkoloolessi tokko haga 7 jidduu konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an 44 Affaariin Tigraay seenuu beekseera. Guyyaatti konkolaattota gargaarsa namoomaa fe'ee Tigraay seenuu qabu 100 waliin yoo madaalamu ka seenaa jiru xiqqaadhas jedheera. Onkoloolessa 25 haga 31 Tigraay keessatti namoota 43,000 deeggarsi godhamuus ibseera. Naannoo Amaaraatti onkoloolessaa as namoota 947 ta'aniif gargaarsi namoomaa kennamuu hime. Naannoo Affaaritti ammoo lakkoofsi namoota gargaarsa namoomaa argatanii 16,000 ta'uu ibseera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aaf qopheessinee xumurree saganticha torban guutuu qopheessuun Hamzaa Hussein kan isinii dhiyeessaa ture immoo Ana Firaa'ol Balaayidha. Sanbattan gaarii keessa tura.